maal wabbakinya ifamakienu yaadadu maana kee keessatti eegumsa kee nu qusadhu maal wabbakinya ifamakienu yaadadu maana kee keessatti eegumsa kee nu qusadhu Yesus Kristus nagaan isin hojjetaa kan jirtu amin Waaqayyoon abbaan jaalalaa abbaan dhiifamaa akka balleessaa keenya akka jibbuu keenya ilaalee isin kamii yeroo kanaan ga'e maqaan isaa kan nuuf haa ta'u. Hiriyoowwan koo kutaalee darban keessatti waa'ee barumsa amantaa eegalleettu. Kutaalee darban keessatti amantaan maalii, amantiin immoo maalii, amantaa fi amantiin hariiroo maalii waliin qabu isa wantoota jahaan ni yaadatama. Abbaan jaalalaa har'a yoo jedhe immoo wajjin kan ilaallu bu'uurri amantii maalidha? Amantaan jiraachuudhaaf maaltu jiraachuu qaba? Bu'uura amantaa kanaa beekuu qabna jechuudha. Bu'uura amanticha kanaa yoo beeknee yoo hubannee jennee amantichas beeknee jireenya bara baraa keessatti argachuu dandeenya jechuudha. Kanatti aansuudhaan barumsa amantaa Waaqayyoon yoo jedhee karaa adda addaatiin ibsuudhaaf hanga naaf danda'ametti akka Waaqayyoon naaf eeyyametti nan yaala. Isinis immoo sabskraayibii gochuudhaan, laayikii gochuudhaan, sheerii gochuudhaan hiriyoota keessan biraan akka geessan maqaa Waaqayyootiin isinan gaafadha. Fuulduratti Waaqayyoon yoo jedhee wantoota adda addaa mijeessuudhaan amantaa bichaa osoo hin taane wantoota dhala namaa hin fayyadu jedhu kamiyyuu yuutuubii kanarratti argachuu dandeessu jechuudha. Har'aaf gara mata duree keenyatti haa ceenu. Bu'uurri amantaa maali? የሃይማኖት መሰረት ምንድን ነው? ቡሪ አመንታ ማሊ kana jechuun amantaan jiraachuudhaaf maaltu jiraachuu qaba isa jedhuu wajjin ilaalla jechuudha. Bu'uurri amantaa maali jedhu jalatti bu'uurri amantaa inni jalqabaa jiraachuu uumaati. Uumaa jechuun addunyaa kanaa gara hin jirree gara jirutti kan fidee amalummaan isaa ibsuu kan hin dandeenye addunyaa kanaa kan uumee kan balleessu kan jiraachisu jechuudha. Innis immoo Waaqayyoodha jechuudha. Waaqayyoodha jennuudha. Waaqayyoon osoo addunyaan kunuyyuu hin uumamin amalummaa isaatiin akka galateeffamee kutaalee darban keessatti wajjin ilaallee ture. Waaqayyoon yoo jedhe immoo fuulduratti waa'ee uumamaa keessatti ilaaluu dandeenya. Har'aaf garuu bu'uurri amantaa maali? Bu'uurri amantaa inni jalqabaa jiraachuu uumaati. Yaadattu yoo ta'ee amantaan kennaadha jennee jirra. Kennaan kun immoo eenyurraa nuuf kenname isa jedhuuf Waaqayyorraa akka nuuf kenname ilaallee ture. Amantaa jechuun dhugaadha yookiin
akkaataa waaqayyoon eenyummaa isaa dhala namaatiif kan itti ibse suni dhugaadha jennee jirra. Dhugaan sun immoo amantaadha jennee jirra jechuudha. Inni jalqabaa jiraachuu uumati. Inni lammaffaan immoo jiraachuu wantoota aangoo qabaniiti. Jiraachuu wantoota aangoo qabanii yoo jennu aangoo kanas eenyutu kenneef yoo jennee waaqayyootu kenneef jechuudha. Akka dhugaa ibsan dhala namaatiif waan jiru wanta waaqayyoodhaan hariiroo waaqayyoodhaan wantoota waaqayyoodhaan walitti fiduu dhala namaatiif akka himu dhalli namaa immoo akka hubatuuf waaqayyoon aangoo kenneef jechuudha. Isaanis inni jalqabaa darbaa mana ክርስቲያናት አማርፋን የቤተ ክርስቲያን ትውፊት ደርባ መነ ክርስቲያና ወይም የቤተ ክርስቲያን ትውፊት ከነ ጀቹን ማል ጀቹድ yoo jennee dhalootarraa fakkeenyaaf addaamiirraa ijoollee isaatti darbee ijoolleen addaam immoo ijoollee isaatitti dabarsanii waggoota kaakuu moofaa keessaa 5,500 qabnaa. Kaakuu haarawaa keessa immoo 2,011 qabnaa jechuudha. Kana yoo walitti dabarree waggoota 7,500 ol dhalootatti darbaa wanta dhufee jechuudha. Isas immoo macaafa qulqulluudhaan wajjin ilaaluu dandeenya. Inni biraa macaafa qulqulluudha yookiin macaaf quddus kan jennu macaafa qulqulluudha. Macaafni qulqulluun waan dhugaa ta'ee ibsaa jechuudha. Macaafa qulqulluu kan jedhame hafuura waaqayyootiin abboonni raajonni wanta dhugaa barreessan waan ta'eef wanta malakootii ta'e yookiin wanta dhugaa ta'e dhala namaaf ibsa waan ta'eef macaafni qulqulluun wantoota aangoo qaban keessatti ramadamaa jechuudha. Mi'aa ilaallu jiraachuu uumaadhaan ala waa'ee amantaa dubbachuun gonkumaa hin danda'amu. Uumaadhaan ala waa'ee amantaa dubbachuun gonkumaa hin danda'amu. Namni uumaan beekne namni eenyu akka isa uume maaliif akka isa uume kan hin beekne waa'ee amantaa dubbachuu hin danda'u jechuudha. Hin beeku waan ta'eef jechuudha. Kanaaf waa'ee uumaa dursinee beekuu qabnaa jechuudha. As keessatti wanti hubachuu qabnu rakkinni uumaa beekuu dhabuu uumaan hin jiru hin jechisiisu. Maaliif kana jenna yoo jettan uumaan amalummaa isaatiin kan jiraatu aangoo isaatiin kan jiraatudha. Namni tokko irraa hir'isuu dabaluu fi kan hin dandeenye baraa gara baraatti bara jirjiiree kan jiraatu yeroo kan uume isa waan ta'eef namni beekumsa koo yookiin beekumsa isaa fayyadame uumaan hin jiru yoo jedhes uumaan akka hin jirre hin taasisuu jechuudha. Walumaa galatti jiraachuun uumaa amantaadhaaf bu'uura kan ta'u uumamaan yommuu amanuu baateyyuu uumaan ofii isaan amanamaa ta'ee jiraachuudhaaf aangoo waan qabuufidha. Ofii isaatiif jiraachuudhaaf aangoo qabaa jechuudha. Fakkeenyaaf biyya tokko keessatti hoogganaan tokko jiraachuu danda'a. Uummanni sun aangoo sanarraa yoo buuse aangoo irraa bu'uu danda'a. Waaqayyoodhaaf garuu akkasii miti jechuudha. Namni amanes amanuu baatus waaqayyoodhaaf wanti dabalus waaqayyoodhaaf wanti hir'isus hin jiru jechuudha. Yoo waaqayyootti amane bu'aa ofiisaatii argataa
waaqayyotti yoo hin amanne immoo bu'aa hin dhabaa jechuudha. Kanaaf macaafni qulqulluun immoo akkana jedha. Qulqulluun Phaawulos uummata Xiimotewos yookiin ilma isaa Xiimotewosiif ilma hafuuraa jechuudha. Boqonnaa 2:13 irratti akkana jedha. Of waakkachuu ganuu hin danda'uuti jedha. Kan hin amanne yoo jiraate amanamuu waaqayyoo hin hambisuu. Roomee boqonnaa 3:3 irratti jechuudha. Namoonni waaqayyoon hin jiruu humna tokkotu jira warroonni jedhanis beekne jedhanii addunyaa kanarratti wantoota baay'ee haasa'anis uumaan jiraachuu hin hambisiisu. Inni amalummaa isaatiin addunyaa kana guutee kan argamu sun waaqayyoodha yookiin uumadha jechuudha. Jiraachuu wantoota aangoo qabanii. Jiraachuu wantoota aangoo qabanii yoo jennu wantoota aangoo qaban yommuu jennu dhugaa dubbachuudhaan akka amannuuf kan nu dinqisiisan jechuudha. Wantoota aangoo qaban yommuu jennu akka amannuuf yommuu jennu aangoo dubbachuudhaan akka amannuuf kan nu dirqamsiisan jechuudha. Jalatti maal jedhaa? Darbaa mana kiristaanaa yookaan የቤተ ክርስቲያን ትውፊት dhalootarraa gara dhalootatti kan ce'e yookiin kan dabree jechuudha. Fakkeenyaaf haa ilaallu kitaaba qulqulluu. Kitaabni qulqulluun tokko irraa tokkotti daddarbaa yeroodhaa yerootti barreeffamaa fi walitti qabamaa erga jiraateen booda sababa ka'umsa shakkisootatiin seeraan kan murteeffamee fi asis kan ga'e darbaadhanii jechuudha. Kitaabni qulqulluun akka amma bakka tokkotti walitti qabamee nuti kitaaba qulqulluu jennee bitannee itti fayyadamnu kanatti hin jiru ture jalqaba isaa jechuudha. Booda garuu warroonni waaqayyootti hin amanne shakkitoonni warroonni hafuura hamoodhaan deddeebi'an waan ka'aniif abboonni kitaaboleen biyyoota adda addaa keessa jiran walitti qabamee akka amma nuti macaafa qulqulluu jennutti qophaa'ee jechuudha. Kanaan dura garuu darboodhaan akka dhufee hubachuu qabna jechuudha. Addaamii fi ijoolleen isaa waaqayyoon waaqeffatanii fi aarsaa dhiyeessaa kan turan barumsa darbaa yookiin walirraa fuudhanii irraa argataniiti. Fakkeenyaaf ijoollumti Addaam Qaayilii fi Abeel aarsaa waaqayyoodhaaf kan dhiyeessuudhaaf ka'an. Abeel waaqayyoodhaaf waan qulqulluu dhiyeessuu kan itti barbaade abbaa isaatirraa Addaamii fi Hewaa isaatirraa haadha isaa Hewaanirraa wanta hubataniifi. Kana jechuun isaanis immoo ijoollee isaaniitti dabarsaa dhufanii jechuudha. Kitaaba qulqulluu keessaa haa ilaallu. Kitaaba qulqulluu keessaa haa ilaallu. Maatiyos boqonnaa 2:23 irratti akkana jedha. Raajonni Naaziraawii ni jedhama kan jedhan akka raawwatuuf gara magaalaa Naaziriit dhufee jiraatee jedha. Gooftaan keenya Kiristoos biyya kanaa kana fayyisuudhaaf, biyya lafaa oolchuudhaaf, sanyii Addaam hundaa bilisa baasuudhaaf haadha keenya dubree Maariyaam irraa erga dhalateen boodatti waggoota 33 ji'a 3 addunyaa kanarratti deddeebi'aa ture. Yeroo ijoollummaa isaattis gooftaan keenya Kiristoos gara
Naaziriit dhufee akka jiraatee macaafni qulqulluun ragaa ba'a. Isa kana irratti garuu raajonni Naaziraawii ni jedhama kan jedhan akka raawwatuuf gara magaalaa Naaziriit dhufee jiraatee jedha kitaabni qulqulluun. Raajii kamtu dubbate? Raajiin kitaaba qulqulluu keessatti waa'ee kanaa dubbate macaafa qulqulluu irratti hin argannu. Maatiyos garuu wantoota dhalootatti darbe kana waan hubateef, hafuura qulqulluudhaan waan hubateef jecha kana nuuf barreessee jira jechuudha. Jechi kun darboodhaan dhufee jechuudha. Haa ilaallu kan isa biraatis Maarqos boqonnaa 16:15 irratti gooftaan keenya Kiristoos duuka bu'ootaan gara addunyaa deemaa, wangeelas uumama hundaaf lallabaa jedhe. Wangeelli yeroo sanitti ni jiraayi. Wangeelli jennee amma nuti yaadnu, wangeela jennee amma nuti hubannu kun yeroo sanitti ni jiraayi. Wangeela jechuun sagalee gooftaa jechuudha. Sagalee Waaqayyoo jechan an isinitti hime kana deematoo addunyaatti himaa, uumama hundaaf lallabaa, duuka bu'oota kootis taasisaa jedhee jechuudha. Ammas Maarqos boqonnaa 1:15 irratti akkana jedha. Barri xumurame, mootummaa Waaqayyoos dhiyaateera. Gaabbii galaa, wangeelattis amanaa jedha. Sagalee Waaqayyootti amanaayii jechuusaati. Malee yeroo sanitti macaafni qulqulluun akka amma nuti yaadnu kanatti jiraatetii miti jechuudha. Darbaan mana amantaa raajota irraa gara duuka bu'ootaatti, duuka bu'oota irraayis gara abboota amantaatti kan darbaa dhufe yommuu ta'u, ammas argine itti fayyadamuu kan dandeenyu barsiisotaa fi beektota mana kiristaanaa irraa jechuudha. Wantoota darbaadhaan nu bira ga'e fudhachuun dirqama keenyaa jechuudha. Jalqabni isaanis duuka bu'ootaa fi raajotaadha. Kanas macaafni qulqulluun Efesoon boqonnaa 2:23 irratti akkana jedha. Isin bu'uura duuka bu'ootaa fi raajotaa irratti bu'uureffamtanii jirtu. Bu'uurri keenya jechoota raajotaa fi duuka bu'oota irrattidha jechuudha. Maal jechuudha? Raajonni maal jechaa turan? Gooftaan hin dhufaa, hin dhalataa jechaa turan. Macaafa qulqulluu keessatti Isaayyaas boqonnaa 9:6 irratti ilaa mucaan isiniif dhalate jedha. Isaayyaas boqonnaa 7:14 irratti immoo durbi durbummaa isheetiin ni deessi, maqaa isaas Amaanu'el jettee ni moggaasti. Amaanu'el jechuun Waaqayyoon nu wajjin jira jechuudha jedha. Raajonni waa'ee kanaa baay'ee dubbatanii jiru. Duuka bu'oonni gooftaa immoo gooftaa arganii jiru waan ta'eef arginee jirra, wajjin nyaanneerra, wajjin dhunnee jirra jechuudhaan immoo ragaa ba'anii jechuudha. Kanaaf bu'uurri keenya bu'uura raajotaa fi duuka bu'ootaa irratti hundeeffamne jechuudha. Raajonni waan jedhan duuka bu'oonni immoo arganiitoo ragaa ba'anii jiru jechuudha. Kanaaf macaafni qulqulluun bu'uura duuka bu'ootaa fi raajotaa irratti bu'uureffamtanii jirtu wanti nuuf jedhuuf jechuudha. Macaafni qulqulluun bu'uura amantaa kan jechisiise macaafa dhugaa dubbatuu fi aangoo malakotii yookiin aangoo waaqummaa qabu ta'uu isaati jechuudha. Waa'ee Waaqayyoo kan ittiin hubannu,
waa'ee Waaqayyoon jaalala inni dhala namaatiif qabu kan ittiin hubannu, dhiifama Waaqayyoo kan ittiin hubannu, araara Waaqayyoo kan ittiin hubannu macaafa qulqulluudhaan jechuudha. Macaafni qulqulluun ni barsiisa, ni akeekkachiisa, ni hubachiisa. Cubbuutti akka nutti hin kufneef nu akeekkachiisa. Nuti gaabbii akka galluuf karaatti nu deebisa. Kanaaf kitaabni qulqulluun wantoota aangoo qaban keessaa isa tokko jechuudha. Aangoo kanas kan kenneef gooftaa keenya Iyyasuus Kiristoosidha jechuudha. Aangoo kanas kitaaba qulqulluudhaaf kan kenne gooftaa keenya Iyyasuus Kiristoosidha jechuudha. Wangeela Yohaannis boqonnaa 5:47 akkana jedha. Macaafa yoo amanuu baattan garuu akkamitti jecha koo amantuu jedha. Macaafa qulqulluu koo amanuu yoo baattan akkamitti na amantuu? Ana silaa nan agarree akkamitti na amantuu? Na amanuudhaaf, na beekuudhaaf dursa kitaaba qulqulluu amanaa. Kitaabni qulqulluu waan jedhu hubadhaa. Kitaaba nyaadhaa wanti jedhamneef jechuudha. Kanaaf bu'uurri keenya kitaaba qulqulluudha jechuudha. Kitaaba qulqulluu beekuu qabna jechuudha. Kitaaba qulqulluu wajjin hariiroo qabaachuu qabna jechuudha. Hariiroo kana yoo qabaanne Waaqayyo wajjin hariiroo qabaannaa jechuudha. Kanaafidha gooftaan keenya yeroo Alaazaarii fi waa'ee Nanawee barsiisetti akkana jechaa ture. Alaazaarii fi Nanawee nama jedhamu tokko addunyaa kanarra jiraatan jechuudhaan waa'ee isaanii nama abbaa addunyaa kanarratti qabeenya qabaatee addunyaa kanarratti akka isaan mijaa'utti jiraachaa turee fi nama immoo addunyaa kanarratti rakkoo argaa ture tokko kaasuudhaan gooftaan keenya fakkeenyaaf barsiisee jira. Musee fi raajonni ni jiruufi jedhe. Yeroo kanatti garuu Museenis raajonnis hin jiranii turan. Gooftaan keenya garuu Musee fi raajonni ni jiruufi jedhe. Kanaaf macaafni qulqulluun wantoota aangoo qaban keessaa isa tokko jechuudha. Kanaaf mata duree har'aa keessatti wantoonni nuti hubachuu qabnu wantoota bu'uura amantaadhaaf bu'uura ta'an beekuu qabna jechuudha. Inni jalqabaa jiraachuu uumaati. Maaliifuu amantaan kennaadha erga jennetti jiraachuun uumaa beekuu qabna jechuudha. Inni biraa wantoota aangoo qaban jennee jira. Inni jalqabaa darbaa mana kiristiyaanaa. Inni lammaffaan immoo macaafa qulqulluudha jechuudha. Wantoota kanaan fudhachuun dirqama wanti ta'a jechuudha. Beekuu qabna jechuudha. Hubachuu qabna jechuudha. Kanaaf wantoota kana hubannee mootummaa Waaqayyoo akka dhaalluuf cimnee adeemsa keenya sirreessinee gara fuulduraatti deemuu qabnaa jechuudha. Barumsi har'aa yaadannoo mana kiristiyaanaa yeroo ammaa iddoo adda addaatti gubachaa jirtuuf naaf haa ta'u. Yeroo baay'ee biyya keenya keessatti manni amantaa ni gubata. Siyaasaan mana kiristaanaa keessaa haa ba'us yeroo jedhamu namoonni baay'een ilaalcha garaagaraatitti hiikuu danda'u. Wantoonni kuniin garuu eda'amaatoo mana kiristaanaa miidhaa jiru. Manni kiristaanaa dhiiga Kiristoositiin hundeeffamtee yeroo ammaa iddoo adda addaatitti karaa nama gaddisiisuun abboonni amantaatis wareegamaa jiru. Kanaaf immoo kiristaanonni bakka jirrutti amantiidhaan dhaabbannee kadhachuun dirqama keenya ta'a. Karaa siyaasaatiinis ta'ee
karaa kamiitiin iyyuu kiristaanonni adda ba'uu akka hin qabne ergaa koo guyyaa har'aati. Nuti Waaqayyoon biyyoorraa nu uumee kabajaadhaan nama nu taasisee jira. Saniin alatti nuti sanyiidhaan adda ba'uun wal qoqqooduun hin barbaachisu. Gannatis yookiin mootummaa Waaqayyoo takka qofatu jira. Asirratti addunyaa kanarratti wal nyaannaa wal jibbina yoo ta'e mootummaa Waaqayyoo gaafa dhaallu hoo maal taana laata? Nuti ijoolleen abbaa tokkooti. Innis abbaan keenyaa Sillaaseedha. Guyyaa 48 ilmummaa Sillaasee argannee jirra. Namni ilmummaa Sillaasee argatee waa'ee jibbiinsaa, waa'ee sanyummaa barsiisuu, dubbiin yookiin amantiin yookiin barumsi amantaa isaaf hin galle jechuudha. Kanaaf obboleewwan koo hundi keenyayyuu bakka jirrutti amantaa keenyatti cimnee Waaqayyoon kadhachaa yeroo ammaa wal qoqqoodinsa biyya keenya keessatti jiraatu kanaaf Waaqayyoon furmaata akka nuuf laatuuf kadhachuu qabna. Taansuudhaan faarsaa obboleessa kootii waa'ee gubachuu mana amantaa ilaalchisee kanan isin affeeraa naaf dhaggeeffadhaa. Waaqayyoon abbaan jaalalaa, abbaan dhiifamaa yeroo kanaan kan nu ga'e akka dubbannuuf naaf eeyyamee isinis immoo dhaggeeffattanii ittiin akka jiraattan kan nu taasisee galanni isaaf haa ta'uu. Maqaa Waaqayyoo kan ulfaate nuuf haa ta'u. Sisaaniif gomboodha ajjeesuudhaan haaloon baanu ajjeefamuudhaan bilisa kan baanu
darbeeni mootummaa kee keessatti isaan hin gatini. Mallattoo keenyaan kunnuu siif nuuf laatee sirraatii baratee nuut fudhatee lubbuudhaan boqannuus ni baay'anna mootummaa kee keessattis waliin geenya. Nu yaadadhu Kristo.